way rakkinni rifeensaa yoom tokko lama ta'e rifeensi Afrikaa guutuun isaa kan xaxxabuuf akkasuma kan jabaatu fi filuu kan nama dhorgu yookiin ammoo tuyyuu hedduu kan nama dhukkubuudha. Furmaata rifeensaa eenyu barbaada? Kottaa uumamana keenya jiru haa fayyadamnu. Biyyoonni gurguddatan guutuun isaanii laafinsa rifeensaa kan hin qabnes maallaqaan kan bitatan. Fakkeenyaaf karatiinii, porootiinii kan qophaa'e mana bareedinaa irraa dhaqanii kan oolfatanii. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Nahul folcha salama jechuullee hin irraanfanne wama rifeensattu fuudhee na dabarsisiniin jedha. Warroonni amantii biraa qabdan jirra jirtu Oromoon guutuun kanaafi video kana osoo hin ilaalle dura subscribe like gochuun na bira dhaabbadhaa isiniin jedha. Warroonni maatii kan koo ta'uun subscribe na gootan galatoomaa isin jaalladha. Ammas like share godhaa isiniin jedha. Warri video kan koo ilaaltanii osoo mallattoo diimtuu hin tuqin yookiin subscribe hin godhin deemtan Oromoo isini ara subscribe gochuun like gochuun share gochuun na bira dhaabbadhaa isiniin jedha. Har'a kan qabadee dhufe akkuma beekamu kuni asitti qaaraa kuni boqqolloodha. Kuni ka itti aanu shunkurtiidha ka itti aanu ruuza. Har'a maal godhu heddii nyaata nyaadhaa kana rifeensa dheereffadhaa jechuu heddii razaan oorootuuf jechuun keessan hin oolu. Itti aansee bunni illee inuu jira beekaa ka waan tokko lamaa miti wama nyaataa irra garuu akkaataa itti fayyadamnu kan dhabne yookiin kan wallaalle jechuudha. Kanaaf gara fayyadama keenyaa yoo deemne rifeensa keenya laaffifachuuf yookiin bareechifachuuf dheereffachuuf qullubbii firiishaniin qopheeffanna. Jalqaba irratti ruuza keenya galgala maankaa tokko hanga lamaa bishaanitti dhiidhee bishaanin naidee bulchinaa jechuudha. Booda sanii sa'a 24 erga inni ture bishaan isaa jalaadin biibannee gara wajii keenyatti tarra jechuudha. Kanaaf itti aansuun qullubbii firiishanii quuncifnee erga dhiidheen booda hin kukkunnaa yookiin hin mummurannaa xixiqqeessine itti aanee shunkurtii mataa tokko kukkutannee yookiin mummurannee qopheeffanna jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya asitti maal sila nyaata nu godhuu heddimoo ruuza godha akkami godha ruuza jechuun keessa waan hin oolle itti aansuun video makiyya wajjin turtii gaarii itti aansuun qaaraa kukkutattan qaaraa qopheeffattanii qaarallee firii lama qofa ta'uu qabdi. Qaarallee hin kukkutattan hordoftoota fi kabajamtoota kiyya booda san yommuu haala kana fakkaatuun akkuma nama salataa nyaatu qopheeffattanii meeshaa daakamutti naqachuuf qophaa'aa amma meeshaa ittiin daayinu qopheeffannu haala kana fakkaatuun erga daayine ruuza eda zafan yookiin ruuza eda bishaanitti naqannee nu bule kana haala kana fakkaatuun ruuza odoo hin tahin bishaan isaa qofa kan barbaannu bishaan isaa irraa dhimbiibamne haala kana fakkaatuun shunkurtii qaaraa fi qullubbii reef kukkutanne sanitti kan naqannudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya itti aansuun haala kana fakkaatuun erga naqannee hin daakkanna abbaan barbaadan meeshaa waan mana keessan jiru waan qabdaniin daakkadhaa isiniin jedha. Walumaa galatti nu ka barbaannu daayine bishaan isaa jalaa dhimbiibne haala salphaa taheen porootiinii yookiin karatiinii manuma keenya keessa teenne kan godhannudha jechuudha. Kan biyyoonni guddatan bitatan yookiin ammoo tuyyuu mana bareedinaa dhaqanii rifeensa isaanii haala fayya qabeessa taheen laaffifatan yookiin dheereffatan jechuudha. Booda daayinee haaluma kana fakkaatu shunkurtii qullubbii qaaraa keenya hin dhimbiibna haaluma salphaa taheen. Booda sani maaltu nu barbaachisa? Reef buna isiniin jedhee jira ka buna daakamaa kun amma dhufee jira. Buna daakamaa maankaa tokko bishaan shunkurtii qullubbii ruuzaa fi akkasuma immoo qaaraa waliin daayinee dhimbiibanne kanatti buna tumamaa maankaa tokko nayidha. Bunuma biyya keenyaa jechuudha tumamaa isaa. Maaliif hafuura isallee hin balleessa akkasuma rifeensa keenya akka culuqii dhiifama isiniin jedha akka argitanii garmalee cululuqu nu godha. Itti aansee erga isa waliin gahannee jennee reef boqqolloo isiniin jedhe argitanii turtan harcee boqqolloo maankaa tokko yookiin tokkoof walakkaa kan qopheeffannu ta'a. Haala salphaa tahee waliin geennee haala kana fakkaatuun erga waliin dhoofne distii naxaa hafuura hin qabne ibiddarra keennee distii sanitti naynee bira dhaabbannee yeroo dheeraaf waliin dhoofna. Maaliif jennaaniin harceen boqqolloo kuni sirritti kan yoo ibiddarratti waliin hin dhahin tahe wal qabatee akka dhagaatitti nu jalaa babbada waan taheef amma nu karatiinii yookiin porootiinii haala salphaa taheen akkanatti waan qopheeffataa jirruuf bira dhaabannee ibiddarra waliin dhooyne yoo inni akka kireemaa yookiin ammoo tuyyuu akkam isin argitan kana tahee jedhe fuunee laastikii wayii waan qadaada qabutti qopheeffanna. Booda sanii rifeensa keenya maal gochuu qabna? Waan godhuu qabnu jira ka hafee jira. Itti aansee maaltu jira? Zayitii qobboo namni hin beeyne hin jiru jedhee yaada. Qobboo kana kuno akkuma haala salphaa argitaniin isinii fidee jira. Zayitii qobboo keenna itti naqanna kireema reefi san amma karatiinii xumurree jirra. Qobboo kana namni hin beeyne hin jiru. Itti aansee zayitii nu barbaachisu zayitii kookinaatii kan amma argitan kana bifa barbaadeen qodaa barbaadeen haasamsamu zayitii kookinaatii fi zayitii qobboo qofa har'a kan itti godhannu. Itti godhannee booda sanii waliin dhooyne haaluma salphaa taheen haala kana fakkaatuun waliin geenne rifeensa keenya qoonnee sa'a 2 fi hanga 3 qoqqoonnee dibnee jechuudha. Kireema kana
kan fayyadamnuudha isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa manuma keenya keessa teenne haala salphaa rifeensa keenya laafifachuu dandeenya osoo addaan hin kutin waan kana ji'a sadii yoo fayyadamtan du'aayii malee waan biraa takkallee isinirraa hajamuu hedduu nagalateeffattanii ani galanni isin naagootan subscribe like share naagochuun na bira dhaabbadhaa isiniin jedha abdii muurinaa waan anamma isiniin jedhe kana fayyadama karatiinii filatamaadha yookiin pirootiinii rifeensa akkaan laaffisuu fi akkaan diriirsuu isiniin jedha oromootii itti amanaa fayyadama hedduu waan bareedaadha horaa bulaa hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti subscribe